kanatti godhaninnaan isa barbaacha gaafanii nyaata geessifinaan nyaata geessuufi gaafa naqu kudaa baadhatee deema kanneen gadi yaasu afaan funyaan keessaa dhiibdii gadi yaa awwillee sirriitti awwil nufteen asirrillee dhufee waliin fuunee gara imbaasii Nageenya jaalalli haraarri Kiristoos isiniif yaa baay'atu. Kabajamtoota, jaalatamtoota, hordoftoota sarkalam jalatti argamtan marti keessaniyyuu sirra jirtu harka foonii nagaa kooti sirra galata Waaqayyoo nagaan na bira jiru immoo darbee simbirarreen akka jiraatu Waaqayyo gooftarraa abdiin qaba isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkam jirtu jajjabaattuu jiruuf jireenyi qilleensi maal simbira fakkaataa kan biyya keessas kan biyya alaa kan jirtanis Goola madaamii keessa warreen jirtanis akkamii hojiin jajjabaachaa jirtu asumaan immoo yoo ayyaana irreessarree baga geessanii uummanni Oromoo baga geessanii baga irraa haftanii isiniin jechuun jaaladha. Yaa waan bishootutis kan adda saawatis immoo darbee jira waan ta'eef iyyuu irraa haftanii shubbisarraa jajjabaattu isiniin jechuun jaaladha. Anarraabeera. Sinin jechuun jaaladha kan bara naannoo geemmoo darbee bara gireetin irreen waa ga'u Waaqayyo gooftaa sinin jechuun jaaladha biyya keenya biyya nagaa kan tokkummaa kan jaalalaa Waaqayyo gooftaan nuuf yaa taasisuu afaan keenya wal du'aa barsiisuu sinin jechuun jaaladha. Warreen akkasuma biyyoota garaagaraa keessa jirru ayyaana maatii keenya wajjin hin dabarre akkasuma iddoo irreessarree hin deemuudhaaf osoo fedha qabnu. Haalli immoo nuuf mijaannee baruma baraan baree giree deemnaa barane deemna jennee too Karoorsinuu Waaqayyo gooftaan karoora keenya galmaan nuuf yaa ga'u inni yaada keenya wanta nu yaadne fedhaaf eeyyama isaatiin itti nu haa guutu isiniin jechuun jaaladha. Nama ammoo egeree galee maatii keenya waliin akkasuma wantoota hunda isaatiiyyuu gola haadha ormaa keessaa ba'ee kan keenyatti darbeetu immoo wanta yaadne kamiyyuu raawwannu nutis akka nama tokkootti ta'uu dandeenyu ta'u jiraannu Waaqayyo gooftaan nu haa taasisu isiniin jechuun jaaladha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota koo egaa maalidhaan dhuftee maal qabattee dhuftee hojjettanii dheengadda wanna ta'e argeetinan ture garuu silaa viidiyoo kana duran waraabirreeni gadillee kisninan tursiise isiniin jechuun jaaladha. Innis maalidha hojjettanii akkuma argitan garuu baay'een keessan jechuudha mana mubaarakitti fidanii too mucaa wayii reefu kanaa kan biyyarraa dhufedha yoo xiqqaate jedhamu maal bichaa taa'edha. Kan isaan haasaa jiranii gizee tokko tokko maaliif iddoo jechuu barbaadanii tibiitiin bakka laphee difiniin keenya wannuun ogaa biyya jirru Itoophiyaa keessa gizee jirru wanta barbaanne akka barbaannetti sochoosni wanta barbaanne akka barbaanne goone etoo abbaa barbaanne arrabsanii abbaa barbaanne waan barbaanne goonu suni tibiitiin keenya biyyaa nu biraa hinafuu biyya ormaatti irreen gizee dhufne eenyu jettaniitu akkuma viidiyoo irratti jalqabatanii kaayitinan ture tambala irratti irreessanii barreessitinan jira jechuudha. Maaliif gizee tokko tokko ijoolleen keenya ijoollee batalee jechuudha ijoollee shamaraa osoo hin taane batalee ijoolleen dhiiraa hin beektu tibiitanyoota laphee difiniidha bakka maaliif namaaf hin taasifamnu maaliif akka ta'e hin beeku yeroo baay'ee jechuudha maaliif gadaan namni gaafa nu ajajee waan tokko nuti dubbate wanta akka gadaantummaatitti kan nuti fudhannu jechuudha maaliif namaaf baay'ee nabboommamu. Ijoolleen dhiiraatti biitanyoota waan ta'eef iyyuu isiniin jechuun jaaladha. Maaliif kana bakka hundatti iyyuu abbaan barbaade iyyuu kan arga abbaan barbaade iyyuu kan himma sakkaru dhiyeessa iyyuu yoo ta'e ijoolleen keenya nama harka kennanii miti nama gajjiranii ta'u bakka maaliif gajjannee bullaan hin jirudha isiniin jechuun jaaladha. Akkuma argitanii kinoo amma mucaan kun ba'oota isaa kaampaanii keessadha kan inni hojjetu bakka isaa osoo hin taane bakka iddoo Pakistaanitti kan inni taa'ee achi ka'e jennaan hin ka'u jedhee sababa saniifidha kan rukutee Pakistaanitti rukutee hojjechiisaa isaanii itti gaafatamummaa isaanii kan qabu walii galanii too rukutee kan isaan jechaa too jiranii jechuudha. Maaliif tokkoffama bakka maaliif gizee tokko tokko ofii keenya laphee difinii taanee ofii keenya bakka gadaantummaa namaaf qabannee tuffii namaatiif bakka namaa teenye bakka namaarraa immoo yookaan gaafa jedhamnu iddoo namaatirraa hin kaanu jennee falmee iddoo namaatirratti kan taasisnu gizee nu miidhasiniin jechuun jaaladha. Maaliif osoo mucaan kun naa ka'e jedheenii kabajaan siyaatiin naa ka'e jedhuunitti jalaa ka'ee iddoo isaa taawwatee bakka isaatti gallakkisee fi hin taane iyyuuti iddoo isaatti ka'ee fi osoo dhaabbatee iyyuu bakka
Maaliif arra miidhaan kun hirran ga'u isiniin jechuun jaaladha. Akkuma argaatu jirtan hawwii jiranii naasarii jiranii gargaara kan isaan jechaatu jiran jechuudha. Arra lapheessaa dhiittame keessa gadi ba'ee eetooti jedhanii jiru. Gara biyyaa galu jennaan immoo biyyirreen maatiisaa harka qalleeyyiidha. Birrii liqeeffatee dhufeedha kan isaan jechaatu jiranii jechuudha. Maaliif namoonni tokko tokko jireenya duuba keenya bakka baagiraagondii keenya erga beenne maaliif akka biyyaa baane karoora keenya kaayyoo keenya wanta hunda isaa gizee maaliif nu fuulduraa bada wantoota immoo wanti kun mirgaa fi dirqama keenya maalli namni barumsa barateen hin jiraa lammummaa keessa tokko seeraan mirgi kee maalidha dirqamni kee maalidha adda baafatee ko namni kamiyyuu kutaa meeqatti yoo xiqqaate waa'ee mirgaa fi dirqama kan adda baasan kutaa lamaa kaasee isaanii olitti jechuudha kutaa tokkorree eenyumtuu sirriitti libbiin jedhu waan ta'eef jechuudha waa'ee mirgaa fi dirqama kan barsiifamu maaliif mirga ofii kabachiisuudhaaf dirqama ofii yoo baanu maaliif iddoo namaa ta'anii iddoo namaatiin ka'u jechuun jalqaba isaa maaliif dhufee bakka yeroo tokko tokko kan waan isaan beeku seexannis nama dogongorsiisuu danda'a garuu wantoota immoo ta'anii fi wantoota hin taane adda baafannee ofii keenyaaf osoo laalleessin jechuun jaaladha. Kamtu sirriidha kamtu sirrii kan hin taane akkasuma maaliifan biyyaa bahee bakka yeroo hundi gaafii sammuu keessanitti waan tokko gochuudhaan dura waan tokko raawwachuudhaan dura miidhaan narra ga'amu miidhaan narra hin ga'u wanta kana gaafan godhe nan miidhama moo hin miidhamu jiraatuuf gaafadha isarraan kan hafe maaliifan kan biyyaa baateef jijjiiramuudhaaf miti jijjiiramuudhaaf biyyaa baate nama ta'uudhaaf bakka jireenya kaleessaa sanarraa arra mooyyuu fooyyofteetu jireenya kaleessatti arra fooyyofteetu jiraachuudhaaf dhufte waan ta'eef wantoota kamiyyuu miidhaa ishee xixiqqashuu iddoo namaa kaa'anii asii ka'ee dhiisee arra hanga sadarkaa du'aa fi jireenya qixxee keessa ga'eettoo kootatoo gargaaraa jedhaniitu eenyu jedhanitti kana miidhaan hanga sinirra ga'utti wanta xiqqoodhaaf jechuudha. Osoo sa'aatii sanitti jalaa ka'e har'a maal gochii miidha. Ganaa nama fuulduras gadi ba'eetu maaliif kadhata. Sila kanaaf jennaanii wanta tokko raawwachuudhaan dura itti yaadaa jalqaba isaa bakka tibiitii keessanis labbi difinumnaatee keessanis akka ofii keessanii biyya keessatti jireenya biyya ormaati. Wanti hundinuyyuu akka biyya ofii namaaf hin ta'u. Tibiitii qabdan hunda isaa jalqaba odoo iippoortiin seeniniin duratti sammuu keessan aktiivii godha. Maaliifan deemaa jira? Maalittan deemaa jira? Bakki dhaqu kun akkamii? Wantoota achitti na muudataniif immoo ofitti gaafatamummaa fudhadhee wantoota na muudatan hunda isaa nan ba'amoo hin ba'u jiraatii of gaafadha. Tibiitii keessan biyya keessanitti gata. Maaliif gaafa biyya keessan hin galtan bakka tabbadha akka barbaadanitti maaliif numatu jira namni waan jiru isinitti fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf jechuun tuffii namaaf qabdan. Miira tuffii of keessaa baasa kan dhuftaniif karoora qabaattanii kaayyoo qabaattanii ilmi namaa kaayyoo qabu karoora duubatii qabu namaanis walitti hin buusi wantoota tokkos hin booyyuu wanti kun namiidhamoo namiidhu jedhee irra dhaabbatee duuba laalee madaaleet isteeppii tokko deemu waan tokko deemuudhaaf jechuudha. Sila kanaaf jennaan nama walitti hin bu'inaa isiniin jechuun jaaladha. Maaliif isaan kun keessa jiru arra ji'a lamatti dhufee ji'a lama erga dhufte jechuudha. Afaan tola siin jedhanii gaarii siin jedhanii hamaa siin jedhanii iyyuu ji'a lamatti wanta addaan baastee arabiffa dandeechuun jiru yoo ta'e ingiliffa dura isaattiin baratte yoo ta'e amma danda'amaa ta'etti xiqqoo ishee jechuudha. Yoo ta'e kan isin eegalu iyyuu isadha malee silaa isinoo afaan iyyuu hin barre. Of taatee mirga kee falmachuudhaaf iyyuu ofiyyuu hin dandeenye ji'a lamatti. Maaltu bakka namaa dhaqeessitee teessisee bakka namaatiin ka'u. Bootaa puuphaa miti irratti hin dhallan irratti hindaanqoo miti irratti cirristanii irratti hin falfaltanii jechuudha. Bakka barbaaddan ta'a. Kaayyoo qabdu karoora qabdu taanaan batalai maatiin keessa dadhabaa ta'e wanta namaa fudhattanii dhuftanii akkamittiin bakka maaliif yaadni keessan har'aa keen ta'an xaraaxareen akkam biyya jiraadhutti asitti jiraadhaa osoo hin taane wanta namaa fidee dhufe sana akkamittiin ofirraa galcha jiraatii san karoora baafadhaatu hojjedhaa. Tibeetii dhiisaa siniin jechuun jaaladha. Egaa isinitti iyyee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota koo dhiifa manaa godhaa isiniin jechuun jaaladha. Maaliif gisee tokko ijoolleen keenya akkuma jireenyi bakka akkuma gisee biyyaa sanitti wantuma hunda isaatiiyyuu biyyaa gaafa ba'anii seerri biyya keenyatii fi seerri asii addadha walitti iyyuu nufu jechuudha. Kan keenya nama ajjeestee nama gudeeddee waan barbaadde goote akka barbaaddetti bakka yoo siidhe bultii lama ji'a lama waan akkasii siidha isa booda gasti lakkisa jechuudha Itoophiyaa keessatti. Asitti unkaan nama rukuttee
waa tokko nama unkaan dhiiga ganna qomiti waa tokko baccoortee miti namatti gaafa daadhatte si qaxxaasisaa jechuudha si adaba jechuudha akka seera imaaraatiiti. Kanaaf jennaan of eeggannoo godhaayi wantoota badaa hin raawwatinaayi dhammootii ganaa erga dhuftanii isiniyyuu of hin dandeenye baalaansii keessan eegdanii mirga kee falmachuu iyyuu hin dandeenye waan ta'eef iyyuu qaxxaraa hojii keessan hojjetadhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma hawwiifaan jiranii aduu sana amma nu hubachuu danda'etti imbaasitti himnee dhimma isaa imbaasiin qabatee jiran. Imbaasiin biyya kana wanti inni si godhu hin jiru gurshaa qabaattee yoo birrii itti kennitedha imbaasiin kan deemee si falmee mirga kee miidhamaadha maalidha jedhee asarra kistii banu osoon kistii tokkoyyuu ni bananne jettanii silaa sinoo dandeessanii afaanicha hin dandeenye hin dubbanne mirga keetiyyuu falmachuu hin dandeechu. Gana ammoyyuu xabaqaan sii bitama xabaqaa san immoyyuu bitachuudhaaf birrii qabda nama deemee mirga keessii falmu jechuudha. Asitti silaa nama akkanoo isaan hidhamanii bultii lama gaafa bultii lama gallakkifamanii jiran hojii isaanii seeraan hojjetu. Ati garuu karoorri kee kaayyoon kee innatti karoorfattee biyyaa baate san dhiistee har'a algaarra ciistee gangalattaa jechuudha. Kana maaltu sitti fide? Tibiitinnatii laphee difinii boruuf yaaduu dhiisuu har'a bichaa anatu jira ofiin jechuudha. Kan miidhaa kana sinirraan ga'e jechuudha. Sila kanaafiyyuu anumatu jira baqqashoo ana malee namni hin jiru eenyu tibiitii dhiisaa dhugaas hin jira tibiitinii fi hojii wal faana deemu waan barbaades yoo ta'e asitti biyya ormaa keessatti kan jiraatan mataa ofii gadi qabatanii osoo beekanuu akka hin beekne wanta hunda isaa osoo argitu akka hin argine cal jettanii yoo bira dabartan malee argee kuni maaf akkana ta'a akkamittiin wanta tokko naffalmaa hin danda'amu wanta akkasii tacamaallaqni biyyuma keessatti hafe. Wantoota akkasii keessaa yoo hin bahinaa ta'e hin dhufnaayyuuti bakka karooruma biyyaa bahuutiyyuu hin karoorfatin ayyaadinaayyuudha isiniin jechuun jaaladha. Egaa bakka dogongora kootii na wakkal shaayii isiniin jechuun jaaladha na sirreeffadhaayee na qaxxaayee bakkan dogongoreetti asirraa sirrii miti ittiin deebiin sittiin barin jiraatu na gorfadha isiniin jechuun jaaladha kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota sarkaalam jalatti argamtan marti keessaniyyuu. Guddaa isaanaaf galatoomee sheer laayik gochuu hin dagatinaa warreen immoo yoo akka chaansii chaanaali kun immoo haaraa ta'e isinitti dhufe sabiskiraayib taasisuudhaan gara maatii keetti naaf dabalamaa isiniin jechuun jaaladha horaa bulaa deemanaa naaf jiraadha baay'een sin jaaladha viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti naaf turaa.